Uummanni tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e akka argatuuf mootummaan kenna tajaajila uummataaf xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jira. Haaluma kanaan koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaas murtoo mootummaan naannoo Oromiyaa yaa'ii caffee irratti dabarse kenna tajaajilaa fi qaala'insa gabaa dabalatee akkamitti hojiirra oolaa akka jiru madaaluu fi hojii to'annoo hordoffii magaalota adda ba'an irratti taasisetu jira. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsaa malkaa noonnoo keessatti qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf hojii hojjetamaa jiru ilaalaniitu jiru. Pirojektoota mana barumsaa fi mana harka qal'eeyyii hojii tajaajila lammummaan hojjetamee fi hojjetamaa jirus koreewwan kunniin ilaalaniitu jiru. Kanaan dura kanan jiraadhu manni qorqorroo 21 tiyyeen ganduma tiyyee deeggarsa naa godhanii ofuma jaraatii naa ijaaranii asuma keessa naannoo kanarran jiraadha ture. Achumaan amma immoo itti fufanii akka deeggarsi kun naa godhamee manni naa ijaaramu naa taasisaniiru. Baay'een galateeffadhaanii baay'een galatoomaa jedhaan. Idmee Xaqilaa Ministeera Abiyyi waan ammas isinis isaan dhufnaan mana kanas argannee qe'ee kanas argannee guddannee nama taanee namni hundumtuu kan nutti kolfu isaan dhufnaan waan hundumaa arganne ammas oo ta'e waan isinii haa kennu. Kenna tajaajila lammummaa irratti waa baay'eedha akka aanaa muudaa furiitti kan karoorfannee itti deemaa jirru. Tokkoffaan mana harka qalleeyyii ijaaruu. Mana harka qalleeyyii ijaaruun karoorri keenya 33 amma kara 37 irratti jalqabamee jira. Manneen 16 ammoo xumuramanii jiru. Kun itti galee jira, kun immoo ayyaana kanaaf kan galu jira, kun immoo jalqabamee kan jiru jira, kun immoo finishingirra kan ga'ee jira. Kanaaf karoora keenya san raawwisaa daran cimsinee kalaqa ariitii saffisa sanitti daballeetoo xumurra jenneetoo karoorfannees jirra, itti deematis jirra. Irra dabalataan immoo kenna tajaajila lammummaa keessatti waa baay'eedha kan hojjennu. Mana barumsaa harka qalleeyyii namni maatiin barsiifachuu hin dandeenye kan akka boorsaa, kan akka qubeessaa, kan akka baarulleedha kana dhiyeessii mana barumsaatiin dhiyeessinee kenninaaf jirra. Sanirraan immoo harka qalleeyyii ayyaana kan namni qabu gammadee kan itti oolu lammiin kun immoo hin qabne gaddeen oolu kan jennuun amma humna keenyatti nama 110 kennaa amma humni keenya danda'amu kenninee jirra eeggammaa'e. Kenna tajaajilaa ilaalchisee tajaajilamtoonni dursanii waan barbaachisu guuttachuu dhabuu fi dhibaa'ummaan hojjettoota mootummaa tokko bira akka jiru tajaajilamtoonni taajjabbii qaban kan himan. Waan guddaan tokko waan jiru majammara namni gizeedhaan gibira kaffaluun erga hoggaan urgaa galee jammaree gibira fa'aa axanaqaqee kaffaluu barbaachisa. Nu hundumti keenya rakkoon keenya amma isa gizeedhaan kan kaffalin hoggaa gizeen qaniin geetti ufnet wal rakkisna. Keenya rakkoon tokko kana tokko boy asim kan jiran ijoolleenis euqatiinis filaagosni kan jiru kan qabu jira kan hin qabnes jira. Innis rakkoo jira rakkoo tokko. Kini amma hundumaafu nuyi akka nama tokkootti asabnee tazagaajjaanee hoggaan biraa hoggaa gahetti oduu walitti fuudhu oduu hin jiraatin ufnee kaffaluun nu barbaachisa. Waajirri jaraallee haaraadha motorbe makana galanii achi gamas jiruu ture. Amma namni sin baay'ata waggaa dhumallee waan ta'eef kanatti uma ta'e malee eeggachaara dabareeti jedhanillee jecha. Hojiin to'annoo fi hordoffii tasaa kun kan yeroo biraa barameerraa addadha. Kanaan dura itti himamee beellamaan adda bahamee kan hojjetamu ture. Inni kun garuu tasa waan ta'eef kallattii mootummaan gadi buuse akkamitti hojiirra oolaa jira. Gama kenna tajaajilaan tajaajila lammummaan akkasumas qaala'insa gabaa tasgabbeessuun hojiin hojjetamaa jiru kan ittiin adda ba'edha jedhu. Daawwannaa kun hordofii to'annoo kanaan dura irraa xiqqoo adda sagantaa tasaatiin haaluma jiru ilaaluudhaaf akka cafeetti murtaa'ee garee sadi taanee baanee jirra. Gareen tokko kan amma ilaalaa jirru kana kaayyoon isaa waan lama of keessaa qaba. Tokko kenna tajaajilaatiin wal qabatee haalli jiru maali kan jedhuu fi lammaffaan immoo naannoo hojii gannaa keessattuu kenna tajaajilumaatiin wal qabatee tajaajila lammummaatiin wal qabatee hojii ganna kan akka hojjetamu karoorfame maalirra jira. Akkasuma naannoo ayyaana kanaanis wal qabatee harka qalleeyyiin akkamitti ayyaana kan akka oolan deeggaramaa jiru waan jedhu ilaaluudhaaf kaayyoon isaa. Kana jiddu galeessa godhannee kutaa magaalaa Furii aanaa muudaa furiitti argamnee ilaallee jirra. Kan ayyaana wal qabatee jiru
keessattuu dhiyeessii gabaa maal fakkaata dhiyeessiin oomisha qonnaa akkasuma immoo dhiyeessiin industirii maal fakkaata kan jedhu gabaarra laaluudhaaf yaallee jirra. Dhiyeessii irratti baay'ee rakkoo waan jiru hin fakkaatu. Gabaan sanbataas akkasuma immoo baazaariinis qophaa'ee itti deemamaa jira waan ta'eef wanni dhiyaachuu qabu dhiyaateera nama jechisiisaa jechuudha. Taansinee kana keessatti kan laalle immoo dhiyeessiin yoo jiraates akkamitti haalli gabaa haalli gatii isaa akkamitti to'atamaa jira kan jedhu laaluudhaaf yaallee jirra. Xiqqoo si'achi irratti hanqinni akka jiru kan laalle. Sababni isaa gatiin gabaa sanbataa jennee dhiyeessaa jiranii fi gatiin baazaarii irrattis dhiyaataa jiru gatiiwwan jiddugala magaalaa keessatti bakka kuusaa adda addaa keessatti gatii itti gurguramaa jiruun waluma qixa. Indoom tokko tokko sanii oliyyuu jechuudha. Kanarraa kaanee akkamitti to'atamaa akka jiru warra aanaa wajjin yoo mari'annus hanqinni akka jiru kan laalle jechuudha. Aanaa Muudaa Afuriitti hojii to'annoo fi hordoffii taasifamee fi kallattii koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa kennan hojii gara fuula duraaf akka isaan cimsuudhaaf gaggeessitoonni aanichaa kan himan. Koreen kun har'a karaa keenya kana dhufuudhaan akkuma waajjira keenya dhufanii seektaroota keenya lallaalaa turanis rakkoo kenna tajaajilaa irratti maal akka jiruu fi akkaataa immoo uummanni kun immoo waayirnesiin itti uumamee galii irratti illee akkamitti akka socho'aa jiru ciminas kan nu ibsan jiru achi keessatti immoo kenna tajaajilaa irratti guutumaan guututti bakka kanatti sinaaf kan jedhanillee koomantii nu kennanii jiru. Isa san immoo nuti akka galteetitti fudhannee kenna tajaajila saffisa qabuu fi kan uummanni keenyatti gammadu immoo bakka qaawwa keenya san duuffannee boru ciminaan irratti hojjechuudhaaf isatti akka galteetitti fudhannee jirra. Qaamni mootummaa achitti ramadameetis jiru guutuudha jechuu hin dandeenye. Kanaaf immoo qaamni dhufeetoo daawwatu sun laalu suni qaawwawwan jiru rakkoowwan jiru ifatti kaasanii laalamee kun oduu sirraa'ee kenna tajaajila uummata kana saffisiisaa yookaan fedhii uummata kana guutuu irratti bakki rakkoon qabdan kana bakki ciminni qabdan kana jedhamee seektaroota adda addaa irratti kan nu kaasanii jiru. Harki caalaan akka ciminaatitti kan nu kaasanii harki muraasni immoo keessattuu kenna tajaajila gibira kaffalaa kanarratti namni baay'atee dhufuu kana kilaasteraan oduu gootanii namni amma baay'atu oduu akkasitti kaffalee kan jedhamu kana nu kaasanii jiru. Lammaffaan immoo seektaroonni humna namaatirratti rakkoo humna namaa waan qabnuuf baay'inaan seektara keessa hojjetan kan hin jirre dhiibbaa fidee jira kenna tajaajila irratti. Kan ammoo sirreeffachuu qabdan kan jedhan kana qaawwa jirus nutti himanii jiru jechuudha. Magaalaa Shaggaritti kutaalee bulchiinsaa koreewwan kunniin ilaalan keessatti hojii tajaajila lammummaan harka qal'eeyyii deeggaruu fi mana barumsaa ijaaruun hojii gaariin hojjetamaa akka jirus koreen kun ilaaleetu jira. Hojii ganna keessa harka qal'eeyyiidhaaf keessattuu ijaarsa manneen harka qal'eeyyii ijaarsa manneen barnootaatiin wal qabatee daree barnootaatiin wal qabatee harka qal'eeyyii dhaqqabu kan jedhu laallee jirra. Waan karoorfatanii jiran keessaa mana harka qal'eeyyiidhaaf 37 karoorfatanii isa keessaa 16 fixanii jiru. Kan fixanis tokko ija kennaan agarree jirra. Kan itti galanis arginee jirra. Kun waan gaggaariidha. Kan immoo ijaaramaa jirus arginee jirra jechuudha. Kanaaf naannoo kanatti sochiin harka qal'eeyyii dhaqqabuudhaaf deemamaa jiru karoora qabame keessatti fooyyee qabaa kan jedhu naannoo kanattis kan laalle. Kenna tajaajila uummataa ilaalchisee ammayyuu hanqinni jiraachuus hojii to'annoo fi hordoffii koree kanaan adda bahee madaalameera. Tajaajila wal qabatee kenna tajaajilaa kan laaluudhaaf yaalle akka paartiittis akka mootummaattis kenna tajaajila manneen mootummaa hanqina qaba. Keessattuu seektaroonni abbootiin dhimma itti baay'atan kan akka galii, daldala, mana qopheessaa, lafa, galmeessa siviilii kun rakkoo qaba waan ta'eef maal keessa jiru kan jedhu sana ilaaluudhaaf yaallee jirra. Naannoo kanatti kan agarre galii irratti galiin yeroo galiin itti galaa jiru galii galchuudhaaf sosochiin uumame gaariidha. Sochii uumame sanaan ammoo namni bahee galii kennuudhaaf immoo galii ofirraa kafaluudhaaf immoo fedhii nama bira jiru baay'ee jajjabeessaadha. As keessatti wanta kan qinatti ilaalle hiriira. Namni ganamarraa kaasee hiriira dhaabbataa oola. Kun immoo deemee nuffisiisuus hin fida. Tooftaa akkamitti namni utuu hiriira dhaabbatiin dabareedhaan namni akka dhufu sa'aatii isaatiin akka dhufu sa'aatii isaatiin akka kafalee deemu
taasisuu qaxanaa irratti hojii kan hojjechuun inafaa kan akka sirreessan kallattii kennee jirra. Caffeen Oromiyaa karooraa fi kallattii mootummaan dhimma kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru milkeessuu fi hojii to'annoo fi hordoffii taasisu keessatti ciminaan akka hojjetus himameera. Akka mootummaatti mootummaan kallattii kaa'uu irratti seektorootii xiyyeeffannaa barbaadan baasee yeroo gara yerootti kallattii kennaa deemuu irratti baay'ee rakkoon hin jiru. Akka caffeettis nuti hojiin ijoon hordoffiif to'annoo kenna keessatti tokkoffaa godhannee itti deemnu hojii raawwii kenna tajaajila tiin wal qabatu jechuudha. Kana keessatti hamma garuu mootummaan kallattii kennaa jiru hanqinni jiru mootummaan hamma kallattii kennaa jiru caffeenis yeroo gara yerootti dhimma kana sakatta'ee akka sirreeffamu kallattii akka kennaa jiru seektoroota wajjin mariin kurmaanaan akkanuma immoo hordoffii geggeeffamaa jiruun kan kennamaa jiru hojiitti kan irratti rakkootu jira. Baay'ee rakkootu jira jechuudha. Kana yeroo ta'anu keessattis maaliif dhimmi kun hiikkachuu dadhabee kan jedhu caffeenis mootummaanis ilaaluu qaba jedhee qaamni raawwachiisaanis. Qaamni raawwachiisaan guyyaa guyyaadhaan hojii isaa hojjetaa jiru keessatti maaliif rakkoo kenna tajaajilaa kana qaamni daka jiru kan uummata biratti dhiyaatee uummata tajaajila kennaa jiru kun maaliif furuu dadhabee maali rakkoo isaa kan jedhu ani qorannaa adda illee waan barbaadu natti fakkaatu rakkoon amananii hojii kan of fudhatanii hojjechuu dhabutu waan jiru natti fakkaata jechuudha. Kanaan dura akka biyyaattis rakkoon kun qoratamee seektaroota muraasni qoratamanii seektaroota maqaadhaa jiru kun qoratamanii rakkootu jira jedhameetis akka naannoottis irratti mari'atamee kallattiinis gadi bu'ee hojiin kun hojii ijoo bara kana 2017 keessatti jijjiirama irratti fiduu qabnu jedhameeti jala muramee kaa'amee jira jechuudha. Ji'oota lamaan kana keessatti garuu hojiin amma laalaa jirru kanaaf saamuda amma fudhannee laalaa jirru kana yoo laallu akka jedhame sanitti hojiin kun deemaa jira nama jechiisu waan ta'eef hanqinni dubbii lafa qabachiisuu irratti amananii dubbii fudhatanii akkuma hojii misoomaa laakkamee hojii misoomaa deebisaa jiran kana hojii kenna tajaajilaatiin wal qabatee jirus laakkaanii deebisuu isaa irra jiraata kan jedhu ejjennoo sanirra gahuu irratti hanqinatu jira. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa magaalaa Adaamaatti kenna tajaajila waajjiraalee mootummaa fi hojii tajaajila lammummaa hojjetameef hojjetamaa jiru ilaaluun fayyadamtoota jiraattotas dubbisee jira. ጨምሯል ሁሉም ነገር በአሁኑ ሰዓት በጣም ጨምሮ ነው ያለው ቅናሽ የምትይው ነገር የለም kan bara darbeer barana hunduu dabalee jira wanti hin daballeen jiru naannoo gabaa sanbataatti xiqqoo fooyyeensi jira jijjiirama qaba wanta barbaadu marayyuu argadheen jira garuu gatiin isaa baay'ee guddaadha yaada daakunis jira zayitiin faas jira wanti jiru hundinuu gatiin isaa madaalaa miti ammas xinnoo daddabalee jira qaaras shunkurtiis qaaran ebba 40 ture harramu roobin 40 jechuun meeqa jechuudha ebba 60 jechuudha kanaafuu dabalee jechuudha sababa ayyaanatiin qaararra kaasee amma immoo hanqaaquu bituuf sa'aatii meeqarraas dhaabachaa jirra namni gurguru hin jiru gatiin isaa hin beekamu kanaan dura 950 tureyyuu har'a garuu gatiin isaa illee hin beekamu namni gurgurus hin jiru namnis dhaabachaa jira illee ergan dhufe tureera. Oomishaaleen guyyaa guyyaatti dhiyaatu hin dhumusi. Akkuma taajabdan oomishaaleen indaastirii naannoo kanatti argitan kana gatii warshaaleetiin uummataaf akkasitti dhiyeessan itti fufiinsan ayyaana sabeeffatamee osoo hin taane itti fufiinsan uummataaf kan gurguramaa jiru ammas bifa kanaan kan wal fakkaatu sarara darbee immoo akka babal'atuuf baazaar irrattis bifa wal fakkaatuun baasnee jirra inni kaan oomisha kuduraa fi muduraati tariitii isa taajabdan ta'a garaagarummaan gatii atleast inni xiqqaan qarshiishan kilirraa kana jechuudha inni xiqqaan qarshiishanii hanga qarshii 1,000 illee oomisha xaafii irratti akkaataa amala xaafiitiin hin jira. Inni biraa kan killeedhaan wal qabatee jiru xiqqoo hanqinni isaa guyyaan ayyaanni jala gahaa deemuun wanni isaa dhiyeessiin isaa baay'ee wanni ta'aa dhufee jira hanqinni isaa uumamaa turee jira ijoolleen keenya kan isheetiifis kaleessa baay'ee qaamoleen adda addaa irraa fedhatanii kanaaf hamma isaan as fidatanii asitti walitti qabatanitti kan jiru kana ijoolleen tursiiste malee wanni biraa of keessaa hin qabu. Kenna tajaajilaatiin wal qabatee guyyaa abbaa dhimmaa guyyaa torbee keessatti guyyaa 3
karaa kabajamoo pirezidaantii keenyaatiin guyyaa adda bahee jira. Haa ta'u malee akka kutaa magaalaa Daabee aanaa Irreechaa keessatti guyyaa abbaa dhimmaa kabajamuu dhabuun kan argine ta'uu isaati. Biiroolee deemnee ilaalle keessatti namoota muraasa hojjetaa muraasaa fi hooggansa muraasa malee namni keessa hin jiru. Kanaaf guyyaa abbaan dhimmaa kabajamee seeraan keessummeessuu qaban. Abbaan dhimmaa dhufe odoo tajaajila argatiin as ta'ee eeggachaa ooluun kun kan mul'atu ta'uu isaati. Kanaaf xiyyeeffannaan itti kennamee irratti hojjetamuu qaba waan jedhu san kaasuu barbaada. Kun dhimma rakkoo kenna tajaajilaa qorannoo adda bahe wal qabatee qaama karooraa godhatanii irra hojjechuu dhabuun kan mul'ate ta'uu isaati. Kanas daawwannaa guyyaa har'aatiin adda baasna jechuudha. Iddoo dhaqnee ilaalle keessatti qaama karooraa godhachuu dhabuun kun kan mul'ate ta'uu isaati. Waan rakkoo adda bahe san yoo qabatan irraa hojjetan jechuudha. Yoo hin qabanne immoo qaabatanii irraa hojjechuu dhabuun ni. Kanaaf rakkoo jedhamee kan adda bahe kana irra karoorfatanii waan karoorfatan san immoo irratti hojjetuu qabanii waan jedhu san kaasuu barbaada. Kun immoo hojii tajaajila lammummaatti wal qabate. Hojiin tajaajila lammummaa akka aanaa Irreechaa kanatti hojiin guddaa hojjetamee jira. Hojiin guddaa hojjetame kana qaama karooraa godhatanii karoorsuu dhabuun hin jira jechuudha. Wantooti hojjetame fakkeenyaaf harka qalleessa deeggaruu barataa wal qabatee daftara bituu wantoota adda addaa waan baay'eedha. Garuu inni kun karoorarra hin jiru. Waan guuran qilleensa irratti guurama malee qaama karooraa godhatanii tokko lama laakkanee waraqaarra guuruu dhabuun kun bal'inaan kan mul'atu waan ta'eef inni kun immoo deemee uummata keenya mufachiisa waan ta'eef xiyyeeffannoo itti kennamee waan guuran karaa seera qabeessa ta'een uummatarraa fuudhuu qabanii waan jedhu san kaasuu barbaada. Kenni tajaajila lammummaa karoora keessa jira. Karoora mana qopheessaa keessas kan aanaa keessas jira. Sochiin jalqabames jira. Asuma kan bulchiinsa aanaa hirmaannaa uummataatiin karaa miliyoona 75tiin jalqabamee jira. Gaamoo abbaa darbii 3 kun waan gaariidha. Mana harka qalleeyyii karaa 78 ijaaruudhaaf karoorfatanii 22 soofaar ijaarameera. Maaliif hojiin kenna tajaajila lammummaa kuni baay'inaan hojjetamuu qaba jedhamee kan kallattiin kaa'ame ganna keessa xumuramuu qaba kan jedhame karaa 22 hojjennee irraa jedhame hooggansarraa hojiiwwan biraa hojiiwwan misoomaa biroo koridoorii dabalatee akka carraa ta'ee aanaan kun daandiin karaa Wanjii deemus daandiin guddaanis hedduunsa isaan harka jira waan ta'eef hojii misoomaa hojjetamu jira. Kenna tajaajilaa irratti garuu ammas harcaatiin guddaan akka jiru karoorri hin jiru istaandardiin hin jiru. Rakkoo kenna tajaajilaa qoratamee federaalarraa gadi bu'ee akka naannoottis kallattiin kaa'ame rakkoo tokko lama sadii jedhanii lakkaa'anii rakkoo sana furuudhaaf akshin pilaanii baafatanii itti deemuu irratti rakkoon akka jiru kan argine. Kan biraa kenna tajaajila iddoo tokkoo kan jedhuu fi komii keessummeessu as kan jiru komii keessummeessudha. Seektaroonni waliin ta'anii komii keessummeessu. Waan stop sarvisiin garuu akkas miti. Waan stop sarvisii yookaan kenna tajaajila iddoo tokkoo jechuun seektaroonni dhimmi hojii isaanii walitti dhufu. Fakkeenyaaf daldala, investimentii, lafi, mana qopheessaa abbaan dhimmaa yoo dhufe fakkeenyaaf dhimma investimentiitiif yoo dhufe asii jechuun toon dhama'iin takka galii takka deemin bakka tokko taa'anii tajaajila akka kennaniif kan barbaadamu. Sirna komiitu jira malee kenni tajaajila iddoo tokkos akka hin jirre hubanne mana kana aanaa kana keessatti. Kanaaf kenna tajaajilaa irratti ammas xiyyeeffannoo olaanaa akka barbaadudha kan. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa hojii to'annoo fi hordoffii qaala'insa gabaa tasgabbeessuu taasisuun magaalaa Adaamaattis kutaalee magaalaa jiran keessaa kutaa magaalaa Dambalaa fi Bokkuu 5 ilaalee jira. Hojiin to'annoo gabaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jiru laafaa ta'uudhaan kan himan. Kutaa magaalaa lamaa fi giddugala gabaa magaalaa Adaamaa laallee kutaa magaalaa Dambalaa keessatti dhiyeessiin jiraatullee gahaa ta'uu dhabuusaa kan laalle ta'uusaati. Keessattuu dhiyeessiin jirus maxxanfamuu dhabuun kunis hin jira jechuudha. Gatii gabaa maxxansuu dhabuu kan maxxanfame immoo achitti argamuu dhabuun kun bal'inaan kan ilaalle ta'uusaati. Naannoo kutaa magaalaa Bokkuu 5ttis haala dhiyeessii gabaa ayyaanaatti wal qabatee daldalaan naannoo san jiru hordofii to'annoon naannoo daldalaatiin jiru laafaa ta'uusaa ilaallee jirra. Daldaltoonni akka barbaadan gatii dabaluun kan uummatatti gurguraa jiran arginee jirra. Fakkeenyaaf amma xeefii wal qabatee xeefiin iddoo tokko naannoo 125 kiiloon tokko iddoo tokko achumattuu 145. Maali garaagarummaa gidduu kanaa jennaa hordofiin hin jiru. Kanaaf
dhimma kanarratti akka rakkootiitti ilaallee jirra. Oomishni gabaa keessa jira. Oomishni qonnaa, oomishni industirii gahaa ta'e gabaa keessa jira. Gatiin gabaa maal fakkaata? Humna uummata keenyaa waliin wal qabatee qaala'insa jireenyaa amma jiru waliin wal qabatee gatiin maal fakkaata? To'annoo qaba gabaan, daldalli, oomishni to'annoo qabamuu hin qabu kan jedhu faana wal qabatee waan jiru ilaaluudhaaf kan dhufne. Egaa bakka ilaalletti kutaawwan magaalaa lamaan ilaalletti Dambalaatti kutaa magaalaa Dambalaatti akka carraa ta'ee gabaa ayyaanaan qabani. Garuu akka giddugala gabaa tokko wayii waan fakkaatu dhiyeenyarra kan hundaa'e wayii jira. Achi dhaqnee seennee ilaalleerraa namni shamatus baay'een hin jiru. Keessattuu garuu oomishni hin jiru achi keessa. Oomishni gahaan hin jiru. Bakka tokko tokkotti immoo isuma jiru sana immoo gatiin tilmaamni gatii bahee hin maxxanfamne. Bakka tokko tokko maxxanfameera, bakka hedduutti garuu maxxanfamee hin jiru. Daldaltoota achi keessa jiran illee tokko tokko isaanii haasofsiisnee eeyyamallee warri hin qabne illee akka jiran achi keessa hubannee jirra. Maalumarraa achitti kan hubanne rakkoon guddaan gabaan sanbataa garuu hin jiru kutaa magaalaa sana keessa. Kutaa magaalaa sana keessa karaa wanjii jiran nuun jedhanii wanjiidhaniin ala bakka biraa gabaan sanbataa akka hin jirre kan hubanne. Haalli gabaa hin mijanne jechuudha. Akka kutaa magaalaatti haalli gabaa mijataan dhiyeessin gahaan akka hin jirre kan jirus immoo baay'ee qulqullina kan hin qabnedha. Gatii agate kutaa magaalaa sanatti kan argine agate to'annoon gatii jira. Gatii tamana baasaniin. Kan biraa kutaa magaalaa bokkuu shanan kan jedhu kan dhaqne achis haaluma wal fakkaatuniin bakka gabaa baay'ee xiqqaa ta'e dunkaana 2-3 hin caalle oomishni gahaan kan keessaa hin jirre achi immoo to'annoon gatiillee hin jiru. Achillee Dambalaa agate gatiin hin to'atama achitti hin jiru. Fakkeenyaaf hanqaaquu kan lukkuu faranjii qarshii 12tti gurguramaa jira gabaa sana keessatti. Ammuma ayyaana dura karaa qarshii 9 qarshii 10 ture to'annoon hin jiru. Daldaltoota tokko tokko kanaas of warra midhaan xaafii fa'aa warra gurguran gaafannee turre karaa 14,000 kuntaalii tokko yookaan 140tti akka gurguramuudha kan nutti himanii namni nu to'atu hin jiru nu jedhan fuuldura. Achis warri gaggaafanne baay'een isaanii waldaadhaan gurmaa'aniiti kan daldalaa jiranii kan barreeffamee jiru akkasiidha. Garuu namoonni ijoolleen achi jiran ijoollee qacaramanii hojjetanidha. Warra waldaallee arguu hin dandeenye achis hanqinni dhiyeessiitu jira. Bakka hedduutti garuu gatiin maxxanfamee jiru. Gatiin maxxanfamee jiru ofumsaa daldalaadhuma kan murteessu kan hubanne kanaadha. Koreen kun giddugala gurgurtaa oomisha qonnaa magaalaa Adaamaas ilaaleetu jira. Giddugala gabaa kana keessatti haalli jiru gaariidha. Waliigala dhiyeessiin jiru hin jira. Haa ta'u malee ammas gatii gabaa wal fakkaachuu dhabuun gatii gabaa maxxansuu dhabuun keessattuu naannoo killee irratti haalli jiru dhiyeessii wal qabatee hanqinni akka jiru ilaallee jirra. Uummanni rakkatuun qabu iddoo jiru barbaadameeti uummataaf osoo dhiyeessisaa haala gaariidha odoo dhiyaate gaariidha waan jedhu sanii hanqinni naannoo kana akka jiru argine. Giddugala gabaa gurgurtaa oomisha qonnaa magaalaa Adaamaa gabaa guddaadha. Hooggansa naannootti dhufee kan bane kan isaarratti kan argame gabaa guddaadha gaariidha. Aga tokko oomishni gahaan kan jiru as keessatti kan argine jechuudha. Namni shamata ta'ummas gabaa ayyaanaan fakkaatu hedduu hin jiru. Oomishni jira garuu asittis waan hubanne keessaa dabaltaan gatiin xiqqoo dabaleera shamartoonni kan jechaa jiran. Gatiin ayyaana dura turee fi amma baay'ee saga kana kan intii ta'us baate gatiin dabalamee jira. Tilmaamni gatii bahee hin jiru asitti. Tilmaamni gatii bahee maxxanfame daldaltoonni maxxanfamne. Oomishni tokko tokko immoo kan akka sukkaaraa fa'aa gahaa miti waan jedhu kakaasaa jiru. Maalumarraa garuu amma sa'a 6 fi walakkaatti asitti dhufnee bakka lukkuu hanqaaquun itti gurguramu seennee namni hiriiree ture bitachuudhaaf hiriiranii jiru. Namni gurguru hin jiru maalidha jennaan tilmaamni gatii bahee nuuf hin kennamne warri gurguranii numu keessaa iyyuu baqatanii nu arganii miidiyaas arganii keessaa baqatanii ba'anii ijoolleen gurguranii boodarraa warri daldalas nuti naannawa kana jiraachuu isaaniillee yeroo dhufnu nama baay'een argine sana booda hoogganaa daldalaa dabalatee warri gabaa to'annaa jedhan dhufanii sababa adda addaati kan dhiyaate hanqina dhiyeessitu jira. Hanqaaquun asii karaa Finfinneetti ol fe'ama waan ta'eef waan jedhudha. Informaalii garuu keessatti qarshii 11-12 gurguramaa akka turedha. Amma erga nuti dhaqnee qarshii 11 waan tilmaama jedhanii hawwatoonni nuti dhaabachaa jirru gurguruu jalqabanii warri bitan hedduun isaanii garuu isinumti waan as jirtaniif malee isin asii deemnan gatiin kun hin dabalaa waan jedhudha. Kanaaf akka waliigalaatti maal hubannee ayyaana faana wal qabatee haala gabaa mijeessuu irratti hojiin hojjetame gahaa miti. To'annoon gatii hin jiru.
isa kana sirriitti jala muramuu kan qabu to'annoon gatii hin jiru daldalaadhumatu gatii murteessaa. Koreewwan kunniin qaala'insa gabaa tasgabbeessu ilaalchisee koleen mul'atan fala akka argataniif walitti hidhamiinsi gabaa uumamuu fi daldaltoota gatii hin malle uummata irratti dabalan seera qabsiisuu irratti ciminaan hojjetamu akka qabus akeekkachiiseetu jira. Koreen keenya sadarkaan jira akka magaalaa Adaamaatitti koreen dhaabbiin sadarkaa isaa naannoo kanalleetti jira innis hordoffii isaa cimsuu jira kan caffee akkuma jirutti ta'ee koreen dhaabbii kan diinagdee magaalaarra jira innis hordofuu qaba. Hordoffiin baay'ee barbaachisaadha. Iddoo hordoffiin gaariin jiru uummannis gatii madaalaa ta'e iddoo itti bitataa jiru jira jechuudha. Kan amma argine. Iddoo hordoffiin qannetti akka barbaade godhee daldalaan kan itti dabalaa jiru argine. Kun immoo gara fuulduraa qaamni hundinuuyyuu kan ofii godhee ka'ee irratti hojjetuu qaba yaada jedhu. Yeroo dheeraa keessatti kan hojjetamuu qabu rakkoo dhiyeessii faana wal qabatee jiruu fi qaala'insa jireenyaa faana wal qabatee jiru furuun kan dadhamu akkuma irra deddeebiidhaan himamaa jiru oomishni yoo jira dhiyeessiin gahaan yoo jiraate qofaadha gatii reeguleet gochuun kan danda'amu. Inni yeroo dheeraa keessa kan hojjetamudha. Oomishaaf oomishtummaan kan warshaas kan qonnaas naannoo keenya dabalaa jira. Fedhiinis akkasuma dabalaa jira waan ta'eef inni adeemsa keessa waan irratti xiyyeeffatamee akkuma amma hojjetamaa jiru kan hojjetamuu qabudha. Furmaanni waaraan isa kanaadha. Garuu amma rakkoo kan ta'aa jiru hanqina oomishaa qofa miti. Hanqina oomishaa qofa osoo hin ta'in bakkuma oomishni jirutti daldaltoonni keenya naamusni daldala keenyaa xiqqoo rakkina qaba waan ta'eef oomisha dhoksuun jira. Gabaa jala gahanii gatii dabaluun jira. Wantoota kabiraa cancalli daldala biyya keenyaa rakkoo guddaa qaba. Amma oomishni giddugala kanatti yookaan magaalaa gurguddaa kanaa keessatti rakkoo ta'e piroobaabilii achi karaa godinatti otoo baanee gabaallee qabaachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf walitti hidhamiinsi supply chainiin jiraachuu danda'u qaba. Supply chainiin akkaataa ittiin oomishni bakka oomishamu bakka namni fayyadamu jiru konsiimariin jirutti keessattuu giddugala magaalota gurguddaa kanaa keessatti akkaataan ittiin dhiyaachuu danda'u haalli mijachuu danda'u qaba. Shoorteejii oomishaa qofa otoo hin ta'in waanuma oomishni karaa giddugala bakka konsiimariin jirutti akkana fiduu irratti supply chain irratti hojjetamuu danda'u qaba. Inni hin hojjetamne to'annoon gabaasa dhiyaatuu fi qabatamaadhaan gabaa keessa dhufnee argine tokko miti. To'annoon gahaan gaggeeffamaa hin jiru. Oomisha bakka tokkotti dhoksaa jiru gatiin dabalaa jira dhugaa himuudhaaf anfeerri sababa ayyaanatiin bakka itti dabalaa jiru jira to'annoon gahaa miti. Yeroo gabaabaa keessatti immoo furmaanni nu harka jiru to'annoo oomishna kan dhokanne oomishni gahaan gabaatti akka gadi bahu gatii to'achuu irratti xiyyeeffannoon barbaachisaadha. Karaa fuulduraatti immoo oomishaaf oomishtummaa dabaluun baay'ee murteessaadha jennee yaadna.